Aappii ajaa'ibaa, aappii namoota hedduu fayyadan, namoota sooshaal miidiyaa irratti waa gadhiisuudhaan beekamanii fi akkasumas namoota osoo sagalee ofiitiin illee oodiyoo garaagaraa illee sagalee qulqulleessuudhaan kan beekamu aappii ajaa'ibaa isinii qabadee dhufe. Aappii kana namoonni hedduun itti fayyadamtan jedheen abdii qabaa. Aappiin kun hedduu bu'a qabeessaa, mataa kiyyaallee hedduun barbaadaa ture yeroo viidiyoo waraabee wantoonni garaagaraa yeroo nama biraa iyyan sagalee yeroo gara lakkisame hedduu qulqullinaan qabu, hedduu nama jeeqaa. Wantoota saniif har'a furmaata ajaa'ibaa isinii qabadee dhufe. Aappiin kun aappii pilaastoorii keessaa argatama. Pilaastoorii keessaa buufachuu dandeessanii erga buufatanii booda waa tokko isinirraa hin barbaadu. Wanti isin godhuu qabdan jalqaba irratti keessuma seentanii erga kallattiidhumaan buufattanii keessa seentanii erga keessa seentaniin booda sarara kana isinii fidee dhufa. Akkuma argaa jirtan kana as jalatti fakkeenyaaf sagalee ofii bikka feetan jiraadha, waraana keessa jiraadha, tapha keessa jiraadha, bakkuma feetan jiraadha, jeequmsi cimaan simbira yoo jiraate waa tokko rakkoo tokko malee fakkeenyaaf sagalee isin asitti yoo waraabdan wantoonni simbiraa iyyaa jira sun wanni tokko asitti guutumatti isinirraa dhabama godhaa jecha. Sagalee keessan qulqulluu qofa akka sagalee keessan tirindi bahu godhaa jecha. Asumatti aansuudhaas oodiyoo isin amma dura waraabdan oodiyoolee garaagaraa yoo baafachuu barbaadan kun akkuma argaa jirtan kana sarara kanaa isinii tarreessa. Sarara kanaa isinii tarreesseeti karaa itti murattanii kunoo karaa kanaa isinii tarreessa. Ergasii oodiyoolee akkasumatti isinirraa qulqulleessa jechaadha. Wantoota oodiyoo download gootan immoo karaa kanatti argachuu dandeessanii akkasumas viidiyoolee asirratti murtan immoo karuma kanaa argachuu dandeessanii jechaadha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo gabaabduu tokko isin agarsiisa. Sagaleen hedduu jeequmsa qabu. Fakkeenyaaf viidiyoo sekoondiidhuma muraasa fakkeenyaaf viidiyoo takka asitti naqxanii sagalee jeequmsaa sana irraa muruudhaaf mallattoo ida'uu ta'an irra tuqxanii mallattoo ida'uu ta'an irra erga tuqxanii oodiyoo immoo viidiyoo filannoo isinii kaa'aa erga filannoo isinii kaa'een booda viidiyoo irra cuqaastan. Viidiyoo irra cuqaastaniin booda kinoo viidiyoo muraasa xiqqoo takka kanallee isinii fiduu danda'a. Parsantii yoo viidiyoon keessan dheeraa ta'e haga 100 guutuu kaa'aa erga 100 guute immoo hayyaama isinii kenna. Okkeettanii erga okkeettaniin booda viidiyoo keessa isinitti sheera. Fakkeenyaaf viidiyoon kiyya oriijinaalii sagalee isaatii fi immoo erga asitti naqamee sagalee jeequmsa irraa muramasanii isin agarsiisa. Fakkeenyaaf kun oriijinaala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argaa jirtan kun sagalee jeequmsa sekoondii muraasa waraabee garuu sagaluma kana argaa jirtanii. Fakkeenyaaf immoo sagalee kanaaf bakka tana cuqaasa. Sagalee kana dhabamsiisuudhaaf kunoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu argaa jirtanii hedduu sagalee hedduu namatti tola, hedduu sagalee qulqulleessaa. Sagalee jeequmsaa bikka feetan jiraatanii viidiyoo waraabdanii oodiyoo wantoota garaagaraati hedduu bu'a qabeessa. Asumaan immoo wantoota hedduu irraa dalagachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf as jalatti illee aappii isiniif kaaheera. Kunillee aappii wayiiti. Kunis aappii ediitir godhamu. Aappii kana buufattanii asuma keessatti bilbila wantoota barbaadan viidiyoolee, suuraalee akkasumas oodiyoolee garaagaraa ediit godhuullee ni dandeessanii jecha. Erga sagalee keessan akkas gootanii xumurataniin booda bikka tana cuqaastan jecha. Bikka tana cuqaastanii bikka seefetti tana cuqaastaniiti ergasii gad buttanii immoo bakka kanatti cuqaastan. Kun asitti wantoota san oodiyoo yookaan viidiyoo asitti sagalee jeequmsaa irraa qulqulleessitan san karaa kanaa seef godhatanii isiniin jedha. Sheer walii gochuudhaan namoota biraan gahaa akkasumas YouTube channel kiyyaallee like godhaa, subscribe godhaa, arjaa subscribe fi arjaa